mana tolchaa daabboo fi keekii waliif beeki. يا رسول الله هل يرضيك أننا إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساحل الفداء. manni tolchaa daabboo fi keekii waliif beekii ogeessota muuxannoo gahaa qabaniin dabaalamee hojii jalqabuusaa gammachuudhaan isiniif ibsa. Teessoon keenya kutaa magaalaa Furiinooq balbala Jimmaa gamoo Baqqalee gubbatti argamna. Lakkoofsa bilbilaa 0912643160. Cidhaa fi ramadaanaaf ayyaanotaaf daabboo fi keekii kuukisii boombolinoo fi buskuuta mimmi'aawoo garagaraa ni qopheessina. Guyyaa ayyaanaatiif maal barbaaddu laata? Amanamummaa fi qulqullina isaa kan abdate mana tolchaa daabboo fi keekii waliif beekiitti nu ajajaa isin gammachiifna. Gammachuun keenya gammachuu keessanii warra baranaa kan bara hedduu Ramadaan Mubaarak. Mana tolchaa daabboo fi keekii waliif beeki. يا رسول الله هل يرضيك أننا إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساحل الفداء أن يرانا الله في ساحل الفداء. mana tolchaa daabboo fi keekii waliif beeki. manni tolchaa daabboo fi keekii waliif beekii ogeessota muuxannoo gahaa qabaniin dabaalamee hojii jalqabuusaa gammachuudhaan isiniif ibsa. Teessoon keenya kutaa magaalaa Furiinooq balbala Jimmaa gamoo Baqqalee gubbatti argamna. Lakkoofsa bilbilaa 0912643160. Cidhaa fi ramadaanaaf ayyaanotaaf daabboo fi keekii kuukisii boombolinoo fi buskuuta mimmi'aawoo garagaraa ni qopheessina. Guyyaa ayyaanaatiif maal barbaaddu laata? Amanamummaa fi qulqullina isaa kan abdate mana tolchaa daabboo fi keekii waliif beekiitti nu ajajaa isin gammachiifna. Gammachuun keenya gammachuu keessanii warra baranaa kan bara hedduu Ramadaan Mubaarak. mana tolchaa daabboo fi keekii waliif beeki. manni tolchaa daabboo fi keekii waliif beekii ogeessota muuxannoo gahaa qabaniin dabaalamee hojii jalqabuusaa gammachuudhaan isiniif ibsa. Teessoon keenya kutaa magaalaa Furiinooq balbala Jimmaa gamoo Baqqalee gubbatti argamna. Lakkoofsa bilbilaa 0912643160. Cidhaa fi ramadaanaaf ayyaanotaaf daabboo fi keekii kuukisii boombolinoo fi buskuuta mimmi'aawoo garagaraa ni qopheessina. Guyyaa ayyaanaatiif maal barbaaddu laata? Amanamummaa fi qulqullina isaa kan abdate mana tolchaa daabboo fi keekii waliif beekiitti nu ajajaa isin gammachiifna. Gammachuun keenya gammachuu keessanii warra baranaa kan bara hedduu Ramadaan Mubaarak. mana tolchaa daabboo fi keekii waliif beeki. manni tolchaa daabboo fi keekii waliif beekii ogeessota muuxannoo gahaa qabaniin dabaalamee hojii jalqabuusaa gammachuudhaan isiniif ibsa. Teessoon keenya kutaa magaalaa Furiinooq balbala Jimmaa gamoo Baqqalee gubbatti argamna. Lakkoofsa bilbilaa 0912643160. Cidhaa fi ramadaanaaf ayyaanotaaf daabboo fi keekii kuukisii boombolinoo fi buskuuta mimmi'aawoo garagaraa ni qopheessina. Guyyaa ayyaanaatiif maal barbaaddu laata? Amanamummaa fi qulqullina isaa kan abdate mana tolchaa daabboo fi keekii waliif beekiitti nu ajajaa isin gammachiifna. Gammachuun keenya gammachuu keessanii warra baranaa kan bara hedduu Ramadaan Mubaarak.